Akkam jirtan kabajamtoota fi jaalatamtoota chaanaalii Birraan Inspire. Viidiyoo kana keessatti waa'ee namoota hunda gammachiisuuf dhama'uuti ilaalla. Of irraanfatanii gammachuu namoota birootiif qofa jiraachuun dhukkuba hamaadha. Dhukkubni kun akkamitti nama qaba? Rakkoo akkam namarraan gaha? Furmaanni yookiin qorichi isaa hoo maali? Akkamitti ofirraa ittifna? Waan jahuu gadi fageenyaan laalla. Hanga xumura viidiyootti na faana tura. Kanneen haaraa taatan subscribe godha. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like godha. Hiriyoota keessaniifis share godhuu hin dagatinaa. Yaada tokko dirqama akka fudhachuu hin qabne filannoon kan isaanii qofa akka ta'e sirriitti beekuudhaan yaada san garuu dhaga'uudhaaf fi keessummeessuudhaaf fayyamamoo ta'uun mallattoo namoota barataniitii fi hayyootaati ija Aristootil. Jalqaba irratti bilisummaa of danda'anii dhaabbachuu qabaachuudha. Bilisummaa of danda'anii dhaabbachuu qabaachuu jechuun waan hojjennu irratti ifumaa of hooggannee mataa keenya sirriitti of to'annee miira namoota bira irratti hirkattummaarraa bilisa ta'uu jechuudha. Namoonni haala kanaan bilisa ta'an karoora mataa ofii baafatanii murtii sirrii ta'e ofirratti murteessanii waan godhamuu qabu ofumaa kan godhanidha. Miila lamaan ofiitiin dhaabbachuuf dandeettii kan qaban miiraa fi waan barbaadan argachuuf namoota bira irratti maxxanuun isaan hin barbaachisu. Kanaafuu bilisummaan of danda'anii dhaabbachuu ofitti amantummaa fi jabeenya keessa keenyaa qabnu irratti dhimma gad dhaabbate ta'uu bira dabree waan namoonni biraa nurraa barbaadan osoo hin dirqaminii fi akka gabratti hin bitamiin guutuu danda'uudha. Walitti dhufeenya namoota birootiin qabdurraa dogongorri hojjechuu dandeessu keessaa tokko dogongorri ilma namaa hunda gammachiisuuf yaaluu kun isa tokko. Haala akkanaa kanaan dogoggora jechuu sababni dandeenyuuf keessaa inni guddaan hanga feene namoota hunda gammachiisuudhaaf walii gaffiinullee gammachiisuu waan hin danda'amne waan ta'eef. Inni biraa namoota hunda gammachiisuudhaaf yaaluudhaaf yeroo mara namoota hunda biratti fudhatama argachuuf walii gaffiigaa ooluun hedduu dadhabsiisaa fi kan balaadhaaf nama saaxilu ta'uu isaati. Namoota naanna'uu isaa jiran hunda gammachiisuudhaaf namni qabsaa'u ka'umsi yaada isaa namoota hunda biratti fudhatama argachuu fi namoota hundaan jaalatamuu barbaaduu isaati. Yaada kanarraa ka'ee waan inni dubbatuu fi waan inni hojjetuun namoonni yeroodhaaf itti gammaduu danda'an. Osoo hin turin garuu namootaan dhiibamuu fi miirri tuffatamuu itti dhaga'amuun hin hafu. Sababni isaa namni hundi isa simatuu fi yeroo mara isatti gammaduu akka hin dandeenye xiqqoo xiqqoo waan hubataa dhufuuf namoota naannoo keenya jiran yeroo mara waan hundaan akka gammadan godhuuf yaaluun waan rakkoo qabu ta'ee osoo hin taane garuu dhimma gaafilee hedduu deebisaa barbaadan of keessatti qabatee ta'uu isaa dagachuu hin qabne. Gaafilee kana keessaa inni guddaan dhamaatiin ani namoota gammachiisuuf godhu eenyummaa fi ilaalcha kiyya irratti dhiibbaa ni qaba laata kan jedhudha. Gaafiin biraa kanaan wal qabsiifnee kaasuu dandeenyu fedhii fi hawwiin namoota biroo gammachiisuuf qabu kun ka'umsi isaa maali kan jedhuuf deebisaa barbaadudha. Namoota hunda gammachiisuudhaaf hirriiba dhabuun kun wanni irraa maddu tokkoffaan akka malee wal dhabdee sodaachuudha. Eenyumti keenya'uu yeroo hunda namoota wal dhabuu akka hin qabne hundi keenya'uu irratti walii galla. Garuu ilmi namaa osoo walitti hin mufanne jiraachuu hin danda'u. Walitti dhufeenya gaarii feete keessatti wal dhabdeen xiqqollee taatu uumamuun hin hafu. Hariiroo walitti mufannaa hin qabne kamiyyuu hariiroo sirrii ta'uun isaatu shakkisiisaadha. Ilmi namaa hanga fedhe yoo walii galee jiraatellee dhimma hundarratti yeroo mara ilaalcha wal fakkaataa qabaachuu hin danda'u. Kanaafuu wal dhabdeen akka hin uumamne godhu irratti yeroo keenya qisaasuu caalaa ilaalcha waliif galtee dhabuu irratti qabnu hamaa san jijjiiruu irratti osoo xiyyeeffannee gaariidha. Waan xiqqoo tokko irratti waliif galuu dhabuun akka dhimma furamuu hin dandeenye kan dhumaa tokkotti yoo yaadne wal dhabdee kana sodaaf namoota gammachiisuudhaaf halkanii guyyaa hirriba dhabuu mudanna. Dabalataanis yeroo mufannaan xiqqoon takka uumamte humnaa ol of komachuunis rakkoo kana keessa nu buusa. Lammaffaan haala guddina keenyaati. Ijoolleen takka takka jechoota mimmi'aawoo fi haala bareedaadhaan maatitti dhiyaatanii waan barbaadan argachaa guddatan. Hanguma maatii isaanii gammachiisan waan barbaadan argachaa daa'imman guddatan kun erga guddatan booda dhiibbaa irratti uumuu mala. Amalli gaafa ijoollummaa kun waliin guddatee hariiroo namoota waliin uummatan keessatti akkuma namoota gammachiisan takka waan barbaadan ka argatan itti fakkaata. Namoota tokko tokko dinqisiifannaa fi namoota biratti fudhatama argachuun waan hunda caalaa keessa isaanii gammachiisa. Kana argachuufis waan qabanii fi waan gadhiisan wallaalanii namoota biroo gammachiisuuf hirriiba dhaban. Sadaffaan of dura qophaa'uu dhabuudha. Namoonni tokko tokko waan itti amanan tokko karaa sirrii ta'een dubbachuus ta'ee hojjechuudhaan rakkoo wal qabatee dhufu dura dhaabbachuun itti hin ulfaatu. Namoonni kana godhuu hin dandeenye immoo ni jiran. Kana dura irra deddeebi'ee waan itti amanan dubbachuu fi hojjechuun rakkoo isaanirraan gahaa ture ilaalanii akkuma nama kaanii ta'ee nagaan jiraachuu naaf wayye murtii ja'utti gabbu'an. Murtiin akkanaa kun yeroodhaaf miira keessa jiranirraa akka antibaayootiksitti yoo wayyeesse malee xiqqoo xiqqoon nama dhaabbata hin qabne fakkaatee bulaa akka ta'u nama godha. Mee amma immoo rakkoo namoota hunda gammachiisu fiiguu kun nurraan gahuu danda'u maal akka ta'e haalaallu. Foormulaa milkaa'inaa hin beeku. Foormulaa kufiinsaa yoo baruu barbaaddan garuu isiniif hin hima. Innis namoota hunda gammachiisuudhaaf olii gad fiiguudha ja'a barreessaan tokko. Miira namootaa to'achuun gonkumaa hin danda'amu. Namuma waan inni yaadu tilmaamuu beekuudhaa fi to'achuu hin dandeenye tokko waan feenillee goonee ilaalchisaa murteessuuf yaaluun waan isaa dadhabbii qofa. Rakkoon namoota hunda gammachiisuuf yaaluun nurraan gahu keessaa inni duraa gatii keenya gabbuusa. Hariiroo namoota waliin qabnu keessatti yeroo mara kan dogongorru hanguma namoota gammachiisuuf of darare takka akka nutti gammadanii fi kabajaa nuuf laatan nutti fakkaatu. Dhugaan jirtu osoo akkas taate hedduu gaarii ture. Garuu dhugaan jirtu kanaan adda.
akka tasaa namni tokko yeroo nuti isa gammachiisuuf hirriba dhabnu nu argee nuuf rifachuu mala. Irra hedduun namaa garuu akka nuti itti jirru kana laale ilaalchi inni nuuf qabaatu gabbu'aatuma deema. Akka waan isaan gammachiisuu qofaaf rabbiin nu uumetti halkaniif guyyaa yeroo olii gaffiinu gatii keenya sangasumata akka rakisheessaa deemne jechuudha. Namoonni nuti gammachuu isaaniitiif jiraannu kunis nama kaayyoo mataa isaa hin qabnee fi maxxantuu akka taanetti nu laalan. Lammaffaan namoota miidhamuudha. Muuxannoo hanga irraa qabduun waan gaarii namoota gootee fi isaan gammachiisuuf dadhabbii argaa turteef galata siin malu akka hin argatin atumtinuu irra geessa jeetin amana. Hanguma isaan gammachiisuuf fiine takka namoonni nu tuffatanis ni jiran. Wantoonni akkanaa walitti qabamee miira miidhamuu nutti fiduun isaa hinaaf. Miidhamiinsa akkanaa kanarraa of baraaruuf hariiroo namoota waliin qabnu keessatti of eeggachuun akkuma jirutti ta'ee sirriitti of to'annee waan hojjennu hunda mul'ata jireenya keenyaa qofaan wal madaalsisuudha. Sadaffaan keessa keenya qullaa akka ta'u godha. Nama kanas sanis gammachiisuudhaaf walii gaffiine waan qabnu hunda qisaasessine dhumarratti wanni nuti eeynu sun gaafa dhufuu dhabe harka qullaa hafuun keenya hinaaf. Ka'umsi miira kanaa jalqaba jireenya itti hin amanne jiraachuurraa jalqaba. Itti aansee immoo waan silaa ilaalcha keenyaan argannee itti fayyadamuu qabnu ilaalcha namoonni nurratti qabanirraa argachuu barbaaduu keenya.